Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harka fuuni hordoftootaa fi kabajamtoota shaasheetu akkam jirtu nagaa keessanii jirtu baga jiraattan. Har'a waan ajaa'ibaa waan bareedutti qotaa qabadhee isin dhufee jira. Wanni bareedutti kun maali jechuun keessa hin oolu osoo gara sanii hin dabrin ijoollee keenya kan mana hidhaa Saudi Arabiyaatti cinqamaa jiran kan achitti dararamaa jiran rabbiin nagaan gara biyyaa nuuf haa galchu jenna. Namni hunduu akkuma jirtanii bakkuma jirtanii akkuma amantaa keessaniitti du'aa ijoollee kanaa hin dakatan asin jenna. Rabbiin nagaan gara haadha abbaa isaanii isaan haa galchu. Isaan illee nama kenna olii gad deemee dalagatee bakka barbaade bakka bashannanaa bakka barbaade nama deemuu danda'utu yeroodhaaf achitti cinqamaa jiran jechuudha. Kanaafuu du'aayii akka bira dhaabbattan gamanumaan kabajaan isin gaafanna. Amma immoo wanni dhufeef jechuudha. Caaltuu irratti piraankii ajaa'ibaa qabuun bidhoos tokko qabadhee dhufee jira jechuudha. Piraankiin kun maali jechuun keessan hin oolu. Akkuma beekamu jechuudha caaltuun ganama osoo aan mara jiru bakka dalagaa deemtee turte. Ergas dalagaa deemtee kaatee boodaan ammoo manaa bahee ture. Hogguu manaa bahee turetti isiin osoo aan manatti hin galiin dalagarraa mana dhuftee turte jechuudha. Hogguu dalagarraa gara manaa deebitu kana meeshaa waa wayii bittee dhufte jechuudha. Wanni isiin bittees maali yoo jettan algaa libsii kana jechuudha. Isa kana osoo waan argin bakkuma dalagaa deemtee saniin jechuudha achumaa bittee yeroo isiin bittee mana fiddu amman hin jiru amman ture jechuudha. Ijoollee godinyaa tiyyaa bira ture bittee dhuftee mana galchitee kaatee booda anis waan mana hin jirreef godinyaa isii bira deemtee turte jechuudha. Hogguu ammana dhufu isiin akkuma isiin hin jedhe godinyaa isii bira jirte jechuudha. Haguma ammana dhufee ka'e inaa dhufe jechuudha. Yaanni maali jechuun keessan oolu yaanni inaa dhufe kun miti algaarissi kophaa kan bittaa. Algaarissi bifa kanaa immoo maaliif bittaa jedhee itti kaa'ee jechuudha. Hogguu isin dhuftee jechuudha. Algaarissin garuu baay'ee bareedaadha akkasiin bittee maashaallah natti tolee jira. Ajaa'iba natti tolee jira jechuudha. Walumaa galatti hin bareeda. An ammoo piraankii isii irra dalaguudhaaf maaliif akkamitti osoo an jiru akkamitti kophaa kee bittaa. Kalaas hin taane deebisi jijjiiri jedhaani. Mee caaltuun hogguu an akkana jedhee maal naan jette tole hin jijjiiran naan jette moo hin jijjiiru naan jette moo hanga dhuma sagantaa keenyaatti yoo nu hordoftan kan agartan ta'e jechuudha. Hogguusin ulaa dhuftee jechuudha. Kaameraa kee hin dalasiisa. San booda ammoo kaameraa kee bakka isin agarre dhuuseeti waan isin jettume nu hordofaa isin jenna. Warroonni mana kennaaf gara maatii shaashiitu haaraa dhuftan ammoo maatii akka nu taatan gamanumaan kabajaan isin gaafana jechuudha. Baay'ee isin jaalanna baay'ee isin kabajana. Piraankii irraa piraankii bombii dhoosu isin kun kana bombii dhoosan bareeda. Ni bareeda angaruu beekumaan uuma isin jettu laaluudhaaf waan akkasii jedhan malee algaaris isin garuu akkuma isin agarta kan kun bareeda. Laaltee bitteerti maaliif gurraachi bittee maaliif waan kana bittee aniin bitaa maa erga bituu barbaade birrii maanatti hin kennine jedhaani kaameraa kee dhuftee jira jechuudha. Akkuma hanga isin dhuftuuf akkana dhoofadhee jira jechuudha. Nu hordofaa. Maan? Maali nama na banu dit. Maa turte? Enture. Ijoollee godinaa tokko bira deeme. Ijoolleen godinaa keetii nasii galti. Sinaa caalaan hin jenne. Isaan bira deemen jee malee sinaa caalaan hin jenne. Qoyaan ka jedhu? Kana eessaa fiddisa? Eessaa fiddee? Eessaa fiddee maali nan bite? Nan bite? Ni sobaata moo dhugaa jira? Akkamittiin soba maali moo fawaa isitti fakkaate moo kan namni gatee fidee seete? Ni sobaata moo dhugaa jira? Maali kan namni gatee fidee sitti fakkaate moo akkami? Addisii bitee fide ka? Maa addisii bitee fidee maa addisii hogguu bittati kanuma maal bilaashii ganna moo maal lambi? Akkam jechuu keeti? Akkam jechuu keeti? Akkam jechuu keetiin maal? Akkamitti bilaasha naa kennan namni bilaasha fudhatu jira? Maa namni yoo bitu yoo waa bite waan bareedan bituu deema. Maal kun gurraacha maal gadda qabna moo maali kun moo maa yoo waa bituu barbaadde maal kan natti kennu an deeme bita. Hajji maallaqa sitti kennuu wallaalle. Atatoon maallaqa sitti kenneete alga libsiin bittuu waan biraatti balleessita. Kanaaf sitti kennuu dhiise malee waan biraatti miti. Garuu eebiidha wanne kana osoo an jiru akkamitti waan namaan hin maratanii waan bitan. Maal ati das hin jenne maal? Maal das hin jenne maal kun maal kun maal? Ittiin gammanne? Maal gammada? Maal badee qaba? Maal gadda qabna? Kun maal gurraachi kun maal? Kun maal? Gurraacha bichaa miti hoo? Waan fedhatu akkam waan gurraacha akkam bittee galti. Birriin akka nuti daafata
deemteetti uumaa argitan haguurtee dhuftaati. Maatii qofallee hin gaafattu. Ana yeroon akkasitti bitee dhufu ati hin gammaddan se'ee wajjin hartan se'e. Hin gammadan malee yoo osoo bar waan bareedati bittee bar waan bareedu osoo ati bitteeti. Ani bareeduma jedhan bitame achi. Wanni akkana baay'ee nama aarsaa jaaltu eebi wanni akkana akka maallaqa yoo na kenni maa annaqee hin bitu yookaan ammoo waan akkanaa bituu deetee maa dabaltee natti himi. Jii kan inni itti gubadhee fidu ati kan gammaduu qabdu deebitee natti haaroo qabdaa. Kan gammaduu qabdu maali ittuu xaartee fiddee miti ittuu dafqitee fidde maallaqa erga dafqitee fiddee kaatee booda mee waan hin taane maaliif bittare. Ani hin bareeda eebitee achi. Kalaas boruma deebisi maallaqa erga itti baasu nun oolle waan bareeda maan binnu waan bareeda meeshaa an akka yeroo jalqabaa bitu sanii maan binnu. Maal ta'e mee algalibsiin kun? Maali kun gurraacha algaalisi maali gurraachi maali waan akkana bitan. Kalaas yoo hin taane siif jijjiira. Yoo hin taane nan jijjiira. Waliin deemnee jijjiira. Maa waliin deemne na waliin bitte ture. Ati waan si ta'u marattee fudhatta. Waan sitti bareedu fudhatta. Waan sitti bareesan jalqabu maalitti hime amma kana hin jijjiirreettee mataa dhaabdu dura maa yeroo bittu maalitti hime. Kalaas nan dogoggore. Inni keessaan wanni kun hin taaneeti maallaqa keetii deemi isin jijjiiree leeti kana deebisiiti maallaqa fiti ana deebita kabira bareeda akka jalqabitu. Hajji sitti hin bareedne annatti bareede jedhee bitadhee sitti bareeduu baannaan dalagiiti kan sitti bareedu bitadhu. Akkam. Anaaf naa ta'ee jira. Maal si taasif? Anaaf naatti bareedee bitadheera sitti hin bareedne taanaan ati immoo dalagdee bitachuu dandeessa kan sitti bareedu. Maal jechuudha? Akka maal jechuudha annatti bareednaan hin bitee siifti hin bareedne. Kanaafuu dalagdee bitatta. Mee bifti akkanaa akkamitti bareedee kun daaraa fakkaata kun gurraacha cilee fakkaata kun maarii fakkaata mee bifti akkanaa mee bifuma dhabdee kana naa bitti moo? Ana natti bareedi jedhee bitee achi. Taa'ame ogguma sanuu maaliif waan akkanaa binnaayyuu dekootu jettee maanaan dawwan anu dhufee laallee binna. Hajji ani dirqama sitti himuu qabaa? Waan hunda yeroo bitu dirqama sitti himuu qabaa? Natti himuu qabda akkami osoo hunaan hin marane bitta meeshaa hunaan. Ani yoo akkas ta'e itti gammadda eeni. Itti gammaddaa bar namni wanni itti gammadu bara waliin maratanii wanni kun hin bareedamu wanni kun hin ta'amu wanni kun hin ta'amu jedhanii itti waliin maratanii waa bitan malee akkama lafaa qaanii birri harkaa qabatanii fi argan bitanii hin garani barmaa ta'e sammuu kusin dalagusa. Sammuun koona dalaganaa nu bite. Osoo sammuun kusin dalagaa waan akkanaa bitu qaba natti. Annatti bareede bite achi. Sammuun kana garuu waan hin taane dalagu jirta dhiisisin jennaan diddeerta jaallu. Waan tokko godhi osuma dhageettu si yaaman osuma dhageettu gara malee osoo akkasi beelee jedhee si kadhadhu osoo nyaata naan kennin lafaa kaatee ni baradeetti. Sammuun kana waan ta'u jirtu annaa garaan jiru jaaltu jaaratti jibbite. Hajji qursi kan inni otoon si kennin si biraa deemeef saatiin dalagaa natti ga'eera. Ati immoo qursii dhumaa kellee kaatee dalagattee nyaattu? Ati maali? Maal edda? Akka maal eega ani mana arabaa dhaabachaa oolee dhaabachaa bulan. Maali yoo dhaabachaa oolte arabaafuu dalagaa tajaajila keetti maal dalagdee nyaata kennu sulfaata? Ati maaliif hin dalaganne guyyaa hunda siif hin dalagamte guyyaa tokkitti saatiin natti ga'ee si dhiisee deemee faarta? Galatoomii bishaan na kenna. Taafte ammoo manaalee dhaabatee gandaan baabultee dhufaarta bishaan deemte bishaan na obasme. Hodhaji. Maa duddaan kan jettu nama dhaabattee bishaan nama kennita? Maana mudditaa dhaji. Maana mudditaa maal? Hojii keeti kaa? Hojii kan beektu? Maaliin balleessa? Maaliin balleessa? Waan balleessan beektu? Maaliin balleessame? Balleessan karaa olii maali? Birri libsii bituu jechuun baadii qaba? Maa asanii qabna wannaa gurraacha bittee mana galtuuti. Asanii hin qabnu ati kan hin jaalannee mi'aachi.
Ati immoo boroo addisii nuu biti. Ati boroo addisii nuu biti. Maali inni gannamu naggaatti dirree ta'u. Wanni nyaatan jira? Wanni nyaatan jira? Wanni nyaatan jira maal aji? Reef dalagaa irraa dhufee mucayyoo bira deemee dhufaachi. Bakka dalagaatiin nyaata fidee dhufe moo? Dalagaa irraa dhuftee akkami osoo nyaata naan godhin mucoo bira deemta? Mucayyoo birallee ittaajamee deemee ishii birallee gadi hin teenye. Dhaabadheetuma waa ittaajamee irraa fudhadhee dhufe. Kottu asitti. Asiiroo asitti. Asirri kan maal isa? Sitti jedhee hookaa. Asirri gara kee. Waa hundaafuu algaalibsi illee baay'ee bareeda. Ampiraan sirra dalagu jira malee. Algaalibsi uummata ta'u. Deema jibiraan kiri akkasii maayeen. Kaamera ila kaamera gara. Kaamera gara kun gara maal isa? Kun nama naarsu. La kun biraan kee bitaji. La. Nagad dheessi rabbi sittaaree jiraani. Leeshin taa'u walla eebi. Wallaan sittaaree jiraachi nagad. Maal aartanii maal balleessi? Akkamitti akkas naan jette na aarsitee? La piraan kee gochuun malee Wallaan algaalibsi na aarsitee. Tole kabajamtoota keenya piraankii keenya karraa kana fakkaata jechuudha. Caaltuun aartee turte amma garuu erga isin aartee kaatee booda piraankii jedheeni tasgabboofteerti jechuudha. Mee maaltu dhagahame caaltu jechaan piraankiin si godhe kanarratti maaltu dhagahame? Dhuguma se'ee baay'ee sittaareechi. Illee shaartuma. Ani yaadee akkatti dadhabee bitee ati immoo yeroo akkas naan jettu baay'ee amilee kuna cabsite. Amilee kana cabsitee ati akkami osoo natti himne waan akkana goota ture? Ani itti gammadda eetan bite ka. Sirpiraayiz na godhe jechuudha. Sirpiraayiz illee ta'u jechuun waan bareedaa nama godhan malee algaalibsi bifa kana bitee sirpiraayiz na gootara eebidha. Algaalibsiin bareedaa miti? Bareeda beekumaa siin jedha malee anillee piraankuma si godhuuf siin jedha malee algaalibsi bareeda bombii dhosa. Baay'ee bareeda maashaallah galatoomi wartoota kenna mee maal jettaan? Baay'ee aarii ture. Ammallee sittaaree jira. Dajin aartaree moo? Akkamitti akkas naan jetta? Kalaas piraankii siin jedha malee onni biraa maal? Amma dhiiftere? Sirriitti gara siin qulqulleessine. Ilaa qulqulleessu mariis. Itti yaade. Yaaduun barbaachisu qaama isaa kana barbaadan. Itti yaade boorsitti. Ammoo nutti uummanni kunuunsa dhageeffatu jira. Ifama sii godheera garuu sirrii siin goona siin jedheera. Sirrimatti naa goonii siin jedhe. Itti yaade booda sii godha. Yaaduun hin ta'u ammoo siin jedhe uummanni dhageeffatu jira amma. Kalaas tole erga na dirqamsiiste. Tole kabajamtoota keenya kan hordofanii baay'ee galatoomaa kabajamaa ulfaadhaa isin jenna baay'ee isin jaalannaa warri mana keenyaaf maatiin ta'an immoo gabaanuma akka maatiitiin nu taatan kabajaan isin gaafannaa caaltuu tuubillee dhaqaa subscribe godha liinkii isaa shaashii jala isiniif kaha galatoomaa kabajamaa ulfaadhaa isin jenna baay'ee isin jaalannaa. Galatoomaa ulfaadhaa baay'ee isin jaaladha.